Yooyyaa akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u. An obboleessa keessaan Abdii Zalaalam miidiyaa chaanaalii keessan guddicha Odaa Akaadaamii irraati jechuudha. Egaa guyyaa har'aa baay'een keessan telegiraamii biiroo barnoota Oromiyaa irra seenuudhaan gaaffii gaafachaa akkuma jirtan qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa yookaan immoo intrans egzaamiin yoom gadhiifama kan jedhu baay'een keessan odeeffannoo kana barbaada akka jirtanidhaa fi adda baafachuudhaaf dhamaa akka jirtan adda baafanneetti jirra jechuudha. Kanumaan wal qabatee guyyaa har'aa dhimma kana wajjiniin wal qabatu keessumaa qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa guyyaa kamii akkamii akka inni gadhiifamu liinkiin isaa immoo eessarratti akka gadhiifamuu fi naannoleen yookaan immoo biyyoota garaagaraa keessatti akkuma beekamu Itoophiyaan yeroo ammaa kana waraansa waliin keessatti kan isheen argamtu sababa rakkoo nageenyaatiif jechuudhaan kan utuu hin qoramiin hafan hireen isaanii hoo maal ta'a kan jedhu walii wajjiniin kan ilaallu ta'a jechuudha. Odeeffannoo haqaaf odeeffannoo dhugaa ta'e isiniif yommuu hir'udha jechuudha yeroon kuni. Gamanumaan garuu gara odeeffannoo keenya guyyaa har'aatti utuu hin darbiini. Ijoollonni amma ammaatti gaaddisa barattoota Oromoo Odaa Akaadaamiidhaaf ijoollonni faamilii yookaan maatii hin taane bakka sabiskiraayib jettu cuqaasuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa isinii jenna. Akkasumas viidiyoon keenya kun ijoollota keenya afaan Oromoodhaan odeeffannoo kana barbaadan garaa bira akka qaqqabuudhaaf viidiyoo kana sheer gochuun, laayik gochuun, koomentii gochuun egaa ga'ee keessanidha jechuudha. Egaa gara tuqaa keenya jalqabaatti yommuu deebinu qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa yookaan immoo intrans egzaamiin yoom gadhiifama? Hireen ijoollota jeequmsa keessa utuu jiranii qormaata kan utuu hin qoramiin darbanii akkam ta'a kan jedhu odeeffannoo isiniif laanna jechuudha. Egaa biiroon barnoota Oromiyaa odeeffannoo laachaa akka jiruu fi odeeffannoo biiroo barnoota Oromiyaa irraa qabnuun telegiraamii biiroo barnoota Oromiyaa irrattis kan maxxanfamu ta'a jechuudha. Kun yeroo dhiyoo keessatti torbanoota kana keessaa torban kun keessaa dhumee wixata dhufurraa kaasee hanga jimaataa gidduutti qophiin hundumtuu xumuramee liinkiin hundumtuu qophaa'ee firiin qormaata barattoota kutaa 12ffaa akka gadhiifamuuf biiroon barnoota Oromiyaa qophii isaa hundumaa xumuree jira jechuudha. Egaa qophii isaa kana kan inni xumure biiroon barnoota Oromiyaa sarvaroota ofiisaatii qabu wajjin ta'uudhaan akkasumas immoo ogeeyyii teeknikaa garaagaraa dhimma liinkii biiroo barnoota Oromiyaa qabu kanaan fayyadamuudhaan karaa liinkii qofaa utuu hin taane qormaanni kutaa 12ffaa yookaan immoo intrans egzaamiinii karaa gurguddaa lamaan ilaallachuu dandeessu jechuudha. Inni jalqabaa telegiraam chaanaalii biiroo barnoota Oromiyaa dhugaa kan ta'e telegiraamii biiroo barnoota Oromiyaa kana as koomentii jala isiniif hin kaa'e jechuudha. Odeeffannoo haqaaf dhugaatii achirraa argattu jechuudha. Liinkii isin ittiin seentanii qabxii keessan ilaallattan achirra isiniif goona. Akkasumas karaa lammaffaan ittiin isin firii qormaata keessan ilaallachuu dandeessan karaa telegiraamii bootiiti jechuudha. Telegiraam bootii ittiin isin firii qormaata keessan intrans egzaamii ittiin ilaallattanis as koomentii jala isiniif nan kaa'e jechuudha. Liinkii isaa sana qofaa fayyadamuudhaan rakkoo tokkoof utuu hin saaxilamiin dogoggorsa tokkoof utuu hin saaxilamiin karaa salphaa ta'eef karaa amansiisaa ta'een firii qormaata keessanii adda baafachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas barattoonni tarii komee qabdan yookaan immoo gosa barnootaa qoramtan irratti komee kan qabdan kun kan koo akkasiin turre komee akkasiin qaba komee akkasii dhiyeeffachuun barbaada kan jettan immoo karaa isin ittiin komee sana dhiyeeffachuu dandeessanis telegiraamii biiroo barnoota Oromiyaa irra isiniif keenya waan ta'eedhaaf liinkii nuyi asirra isiniif keenyuun seentanii hidhattanii koomentii gochuu dandeessu jechuudha. Yaada keessan ifaa bilisaan karaa afaan Oromoo ta'u, karaa afaan Ingiliffaa ta'u, karaa afaan Amaariffaa ta'u, karaa afaan Somaaliyaa ta'u afaanota kanneen arfaniin komee keessan dhiyeeffachuu akkasiin dandeessaniidhaaf egaa carraa bal'aa qabdu jechuudha. Gamanumaan naannolee Tigraay dabalatee
naannoo Amaaraa keessaas bakka murtaa'aa ta'e tokko tokkotti sababa rakkoo nageenyaatiif intiraansi egzaamiituun qoramiin yeroon kan irra darbee fi biiroon barnoota Oromiyaa qofaatti intiraansi egzaamiin isaanii yookaan immoo firiin qormaata isaanii qofaatti akka gadhiifamu yaada kana kaasiitu jira. Yaadni kun kan ragga'u yoo ta'e isaan qofaatti afaniitu firii qormaata isaanii akkaataa isaanitti ilaallatan ni ifooma jechuudha gara fuulduraatti. Walumaa galatti garuu qormaan intiraansii yoom gadhiifama akkasumas firiin qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa yoom ifataa kan jedhuu fi torban kun dhumee torban fuuldura keenya jiru wixatarraa kaasee hanga jimaataatti kan jiru gidduutti firiin qormaata keessanii ni gadhiifama jechuudha. Asumaan deemtanii ilaallachuu dandeessu. Odeeffannoon haaraan akkuma biiroo barnoota Oromiyaa irraa karaa keessoo arganneen kan isiniif maxxansinu ta'a. Miidiyaa kanaa Odaa Akaadaamii Gaaddisa Barattoota Oromoo barattoonni maatiin barattootaas sheer gochuudhaan, sabiskiraayib gochuudhaan, koomentii gochuudhaan yeroo hundumaa odeeffannoo haqaa irraa argachuudhaaf qophaa'aa isinii jennaa. Bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isin faana haa ta'u.